hin sodaatin. Inumaa kufiitii dafii fixadhu gahi bakka barbaadu. So karaa ati deemuudhaaf deemtu kuni karaa qorarraa qulqullaa'u, karaa baha bu'ii hin qabne, karaa fokkataa, karaa ajaa hin qabnee miti. Hagam akka isaan kufan, hagam akka isaan booyan, hagam hulaa cufatanii taa'anii aniin kun milkiin naan hin malleessa jedhanii taa'anii booyan. الشمع daawwattoota kiyya bakka jirtan maratti nagaa fi rahmata rabbiitiin isiniif hawwa. Egaa yeroo hedduu keessattuu akka nama milkaa'uudhaaf karaa deemutti jiru, tarkaanfachuutti jiru, rakkina adda addaatu si mudata. Nu mudata rakkinni karaa irratti maaliif jennaan karaa deemuu jirra waan ta'eef. Namni karaa deemu, namni karaa dheeraa deemu, karaa isaa irratti wantoota adda addaatu isa mudata, gufuu adda addaatu isa mudata. Wallaala adda addaatu isa mudata. Karaan isaa kun jechuun minxaafa diimaadhaan afamee yookaan gamaa gamanaan abaaboodhaan simatameetii miti baay'ee karaa milkiidha. Viidiyoon tiyyatuun itanii laallattu baay'ee nama karaa deemutti jiruu fi nama karaa jalqabee wahin dalaga jettee manaa baatee waan dalaguudhaaf deemtu san osoonii fi bakkaan hin gahin karaarratti gufuun si mudatteeti. Gufuun yookaan kufaatiin ani gufuun jaan. Khabiraa kufaatii jedhan. Kufaatii jechuun by the way barsiisaadha malee utubaa si dhaabuu miti. Maaliif jennaan kufneeti waa baranna malee barannee hin kufu. Namni barate hin kufu. Nama kufeetu barata. Maaliif ni yaadattanii gaafa mana barnootatti barannu bari jechuun gaafiilee irratti raayitii argannee deebisaa isii argannee maybe semester yoo miid irratti raayitii argannee semestera irratti eegsii argachuu mala. Maaliif bakka sirrii dalaydee miti kan irraa baratu. Yoommoo miid irratti eegsiin sitti seentee bakka san definitely semestera irratti eegsiin biraa sitti seentu. Maaliif ni yaadatta waan ta'eef, gaafii san yaadatta waan ta'eef. Seerri guddinaa kufaatirraa baratama malee milkiirraa hin baratamu. Kufaatiin stepping stoonii akka faranjiin jettu yookaan dhagaanuu dhaabu osoo hin tahin dhagaanuuti irra tarkaanfannee guddanuu. Mee warreen guddatan kana seenaa isaanii ilaalaa. Hagam akka isaan kufan, hagam akka isaan booyan, hagam hulaa cufatanii taa'anii aniin kun milkiin naan hin malleessa jedhanii taa'anii booyan. Mee ilaalaa. Even ati waan argatte waan hagammaa gonfatte tana, hagammaa waan harkatti argatte tana hundarrattuu bakka meeqa kuftee, bakka meeqatti naaf hin ta'uu karaan kun hin taane jettee abdii muratee no abdii murachuu hin qabu itti fufuun qaba jettee hogguun fi steeppii takka qofa fudhattu galii guddoo beekumsa guddaa muuxannoo guddoo argatan. Maaliif jiru addunyaa kanarratti kufaatiin maayyiteetii miti. Kufaatiin jalqaba keetii malee. Waan hin beekne hundarrattuu kuftee jalqaba. Daa'imni tokko deemuudhaaf kufuu qaba dura. Ati gaafa daa'imaa waan barruu bareedduu arraan tana barreessinu an barruun tiyya bareedduudha baran harki kiyya akka gaarii barreessaa jettu kana gaafa dura jalqabde ni yaadatta. Hagam takka akka barruun tantee fokkattu obboleettiitii obboleessa kiyya. So feelariin jalqaba milkiiti, kufaatiin jalqaba milkiiti malee maayyii milkiiti miti. Ni kuftee waan san hin beektuudha si agarsiisu jira malee waan sanitti muuxannoo hin qabduudha si agarsiisutti jira malee no ati waan kana hin dandeessu. Karaa kana deemuu hin dandeessu. Karaan kun siifii miti signaala jedhuu miti. Yoo makiinaa ofuu hin beekne gaafa dura jalqabdeen makiinaa fuutee gidaaran dho'ite signaala ati nama makiinaa ofuu miti jaamuu miti kasi kennamaa jiru. Makiinaa ofuu hin beektu. Seera makiinaa ofuudhaa hin beektu. Baradduu sin jechuutti jira kufaatiin tanti obboleettiitii obboleessa kiyya. Yoonii fi deemtee ani gorsituun ta'a yoo jette gorsituu ta'uudhaaf kufaatii hedduu qabaachuu qabdaa bar. Muuxannoo santu akka ati deebitee muuxannoo san keessaa istoora san keessaa baaftee gaafa akkana akkasiin ta'ee gaafa akkana akkatti milkaa'e jettee akka ati namaaf qooddu asii godhu bahaa bu'ii ati bira dabartee keessa dabartee as geessisanii. So karaan ati deemuudhaaf deemtu kuni karaa qorarraa qulqullaa'u, karaa bahaa bu'ii hin qabne, karaa fokkataa, karaa ajaa hin qabnee miti. Karaan milkiidhaa mataa isatti keessattuu nama deemuuf waan inni isin jeef namni taa'u milkii waan taate sin beeku milkii saniifis hawwii hin qabu. Saniifuu qoreen isa mudatu hin qabu inni taa'ee haasa'utti jira. An kaniin haasa'utti jiru nama karaa deemutti jiru. Kan milkii barbaadamana baateef yoonii fi gufuun si mudate gufuun sun achitti si dhaabuu hin qabu. Gufuun tuni bakka sanirraahi akka ati tarkaanfattuuf wilii gufuututti jira akka ati beeytuuf
خراسة نبون في ديم تقفون سنكس دوينف أكاتي إيجانو غوتوف قفون سدويته مالي قفون سدابو لفسين سدوي سنيف أبليتيتيا أبلي سخي خميل كيدنا ملجتي مرنو في خطن قراباته يوني في وانجل كبدسان بيكم ستين كبني ديم warreen beekumsa qabu irraa muuxannoo fudhadhu yooni fi akkaataatti waan san gootu hin beekne warreen si dura karaa laafaadhaan godhaniitu jira deem isaanirraa muuxannoo fudhadhu isaanirraa beekumsa fudhadhu itti deebi'i abdiin kutti maaliif jennaan milkiin gaafa dura jalqaban osoo ta'een kadhuftu milkiin warra kufaatii isaa sanirraa baratee itti fufee ammas kufaatii isaa sanirraa baratee kufaatii isaa san dootii walitti qunnamsiisuu qabu san walitti qunnamsiisee bakka guddoo gahe warreen milkaan kana hunda bira dheeyxee interview goote guyyaa nyaata dhabdeetu jira yoo jetteen guyyaa nyaata dhabe hedduutu jira secha guyyaa kuftee boocheetu jira yoo jetteen mee warreen biileenara dhiisi warra miileenara warreen biileenara ta'an warreen addunyaa irratti fiildii takka irratti bakka guddoo gahan kana hunda yooni fi kana isaan interview isaanii caqastee hundi isaanii seenaa si gaddisiisa silaan fi mogaafa isaan abdii kutatanii har'aan tan addunyaan isaan hin beektu warreen addunyaan beekte kun hundinuu warra kufee hafee osoo hin ta'in yookaan immoo warra kufaatii osoo hin kufin usaniituma karaan isaanii labbaate hedeeme osoo hin ta'in warra kufee achitti hafee saniifuu kufaatiin jalqaba milkiiti malee maayii milkiitii miti obboleessa kiyya kuni oduu gammachiistuudha yaali kuftee yoo kufuu baate guddachuutti hin jirtu daa'imni yoo hin kufin hin guddatu yoo hin kufin tasuma hin deemu ilmoon hin kufin hin deemtu atis yoonii fi hin kufin hin guddattu saniifu guddinni kan kee maalirratti hundaawa kufaatii teet irratti hundaawa kufaatiin sodaatiin inumaa kufiitii dafii fixadhu gahi bakka barbaadu san jiraadhu horii bulii deema.